Yooyyaa Oromoo akkam jirtan? Manni barumsaa anamma zoom godhee isinitti agarsiisaa jiru kun Finfinnee keessatti mooraa 6 kiiloo biratti kan argamu mana barumsaa yaadannoo Etegee Minaniitiin ijaarame kun faaruu ummata Oromoo faarfachaa jirani. Anis kun foddaa dormii koorraan taa'ee akkas riikardi isiniif godhaa jira. Tabarona mumma misuma mansisa guddinaaf tatama Finfinnee keessatti alaabaa keen ni mammarsin. Waabii jireenyaati kuni kayuu cimaa irree gamteeffanne kaanee Oromia. Akkasi kun